Egaa dhaamsa lammii kennaaf qabnu namoonni biyya alaa jirtanii fi namoonni biyya keessa jirtanillee dhaamsa muraasa bifa walalootiin isinii qopheessine nu hordofaa. Jiruu jijjiirachuuf dura biyyaa bahee feestaaliin gurraachi uffata koo tahee burqaa sirna gadaa kan taate biyyi koo shiraa fi gidiraan godha wirtuu rakkoo hamtuu namaa yaadu wayi gara laafessa takka gara lamaa jedhee bahe keessa bifa namaan qabu namni nuun adheessa akkamitti obsiti mee haati hiyyeessa. Barri dhufaa kabaranaa adda lammiin kiyya ta'e gara maraan gadda takka boombiin dhuma amma maraa beela akka waan anaatti jaraaf hubadheera. Jiruu guddoo soquuf deemee karaa dheeraa lammiin naa birmate silaasantu seera. Jaaladheetii mitii kan biyya koo bahee rakkadheeti malee wayi jinniin na dhahe qullaa oolee bulaa akka garaa baheen. Dhaamsa qabnu. Dhaamsa kana asirratti kunoo bifa walalootiin dhiyeessine lammiin kenna feestaaliin daqiiqaa muraasaaf feestaalii amma ofirra kenni hagaman maqaama kiyya saqaxataa jiru hagaman maqaama kiyya jibbisiisaa jiru hagaman maqaama kiyyatti ulfaataa jiru hagaman hagana jibbisiisaa jiru feestaalii kana wallaahi wayita amma hidhaa jiru namoota baay'ee kan uffatu arge. Kan uffata jijjiirannaaf miicatu arge baay'ee jechuudha. An akka kiyyatti alhamdulillah gaafsanillee feestaaliin uffannee garuu warroota uffatu baay'een argee ture jechuudha. Wanna feestaaliin kun qabu lammiin kun 80 feestaalii kan uffatanii mana hidhaa keessatti gidiraa garagaraan yoo dararaman feestaaliin qaama namaatti akka dhagahamu qaama namaatti akka ulfaatu haguma nu dhagahame haguma nu ulfaate obboleessi kiyyallee artistiidha. Nama challenge garagaraa keessa dabarsee nama walaloo garagaraatiif sirboota garagaraa sirboota caaluu garagaraallee qopheessaa ture hadha isa waliin dhimma kana quuqama kana dhufeetti quuqama lammii kiyyaa kana dhufee bifa walaloo gabaabduu tana maan ibsine na biratti argame walaloo gabaabduu tana qopheesse quuqama lammii kiyyaa gaaf kaan boombiin dhumanii hadha feestaaliin dararamaa beelaa rakkataa uffataa akkasitti yoo jiraatan kanuma bifa walalootiin maan ibsanne gadduma kiyya maan dhufne kareena bilbilee tole jedhaan illee timee kanuma qopheessuun eegalee baga nagaan dhufte dheetii wanni jedhe. Yoo wanni goonu jiraan amma dura agartanii tan viidiyoo kiyya gabaa keessa dhaabadheeti ummata kana badaa miidiyaalee hawaasaa biyya haadhaaf abbaan hubatanii sagalee ta'uuf hin danda'an qabalee marratti naannootti illee waan isaanii dubbatanii kaasanii naannoo waan isaanii kaasanii namnummaan dhaga'ee qabalee marraa kaatee aanaa geettee aanaarraa keettee godinarraa kaatee haga caffee naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa dhayxee achirraa haga federaalaa dhayxee wanni lammii kanaa jabaa ta'a. Sabsaba boqqoolloo jedhanii maraashinaa jedhanii misoomaa jedhanii walirra qabatanii waan ijoollee kanaa kaasanii laata. Waan ijoollee kanaa dubbatanii laata. Lammiileen kun galuuf dhimma siyaasaa waan takka keessaa hin qabu. Dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu keenya oolchaati. Dhimma biyya keenya nu galchaati. Kaleellee haadhaaf abbaa keenya, haadha keenya, abbaa keenya, warra keenya, qe'ee keenya, maatii keenya jijjiira jedhanii malee biyya namaa michootiin yookaan qananii jira jedhaniiti ka biyyaa boo tokko illee hin jiru. Biyya ofiitti naamanii abbaan fedhu su qananee qe'ee ofiitti miila takkan kaasu waan barbaadu sana su argate. Akkasii haguma qooqamne kana dhiyeessina jedheetini waan yaadatti dabaloo jiraate obboleessa Jamaaliif dabarsee jira. Mee waan jedha. Hayyee lammii kiyya guutuudhaaf ka biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan hundaaf dhaamsama gabaabaa qaba. Ani waan fedhillee ta'u nama nyaadhee dhuguu nama mana kiyyaa bahee mana kiyya galu haa ta'u dararaan isaanii ana akka waan keessa jiruutti natti dhagahama. Dhaamsi isinii dhaamu yeroo hundaayyuu namni dhumusnu ka tumamu ka hidhamu ka biyyaa bahu ka mahoma hundaan saaxilamu ilma Oromootii keessattuu lammiin haguma jiru sanittu akka walii birmannu isiniin jedha. Irra caalaa talammooma tarabbooma akka walii birman galatooma galanni keessan guddaadha kan ummata bal'aateedha. Akkasii galatooma obboleessi xiqqaan kun illee waan jedhoo jiraate yaadatti dabalatu obbo Nabiyyuu jedhama biraazarii xiqqaadha isatti illee dabarsa. Yaadni kiyyallee waan yaada guddaan waan hin qabneef yaa'u illee humna kiyyaatiif yaada keessa jira kanaafuu kanuma jedha wanti jedhu rabbi haalaaf isumaraaf. Akkasii galatoomaadha hanguma kun haganuma isinii dhiyeessine jenneeti horaa bulaa ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan hanga dandeettanii chaalenjiin feestaal uffatanii dhiyeessuun artistoonni hundi akkana godhuun miidiyaalee hawaasaa kanarratti hundi keessanii feestaal uffatanii akka dhiyeessan baay'ee nama gammachiisa. Sagaleen jaraagoon kana jidduun dura qabbaneessinee turre
An gabaa keessa viidiyoo kee YouTube channel jala seentanii ilaaluu dandeettan. Gabaa keessa qabaa qixxee dhaabadhee uummata kanaa sagalee ta'e. Yaa uummata keenya warri biyyaa keessaa lammiileen Oromoo 80 ol jiran mana hidhaatti kan lubbuun isaanii dhumataa jiru, kan hidhamaa jiran, kan dararamaa jiran, kan reebamaa jiran, kan beelaa fi yaala dhabuun dhumataa jiran isin argaa jirtan. Rakkinna niitoorkiitii fi rakkinna miidiyaalee hawaasaa hubachuu dhabuuf waan isaanii quba hin qabdan ta'a. Lammiileen keessa waan garagaraa kana keessa jira. Bakka jirtanii bakka dhaqxanii sagalee ta'aa fi jedhee viidiyoo gabaabaa hojjedhee gadhiisee jira YouTube channel irratti ayoo agartan. Yeroo san namni baay'een qabbaneessee jira waan kana jechuun waan gara siyaasaatii fi waan gara siyaasaa garagaraa kan olii gad oofama jechuudha. Amma deebitanii chaalenjii feestaayil uffatu kana FB irra, YouTube irra, Facebook irra wanta garagaraa irra olii gan ooftanii mul'isuun keessa react gootanii uummata kana sagalee ta'uun keessan waan guddaa, waan nama boonsuu, waan garaa nama nyaatu, waan nama dhagamu jechuudha. Waan kana yoo addaan kutuu baattan akkuma amma dura namni iyyee nam 42 gara biyyaa galchan san ammallee jidduun yaada mootummaan kun nu kenne dubbii tan nurraa cufuu malaa jechuudha. Duraan erga mootummaan filamee booda lammiin kun gara biyyaa gala jedhanii abdii godhaa turre jechuudha. Sunillee dhabamte jechuudha. Torbaanii nam 80 yoo galanii dhuman. Halkan takkachi keessa buluun feestaalota akka uffatanii buluun baay'ee waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo idil-addunyaa irratti horaa bulaa galatoomaa dubbii keenya sirra fidnee jira. Waan biraatiin aga walitti deebinuuf jabaadhaa uummata kanaan sagalee taasisaniin jedha. Akkasii hojii ture abdii goonti horaa bulaa mana.